Ashama harka fuunee daawwattootaa fi kabajamtootaa fi akkamii nagaa isin jechaa har'aan tanaas viidiyoo haaraan walitti dachaaniiti jira. Viidiyoo har'aan tanaa keessatti waa'ee gogiinsa garaatii ilaalla. Gogiinsi garaa maali? Akkamitti namatti dhufaa? Maaltu namatti fidaa? Mallattoo isaatii fi mana keessatti akkaataa itti gargaartan ilaalla. Saniifuu viidiyoo tana ilaa dhumaa ilaalaa. Video tanamas like godhuun eegala channel kanaafis yoo haaraa taatan oomantana subscribe godhuudhaan maatii channel kanaa ta'an isin jira. So gogiinsa garaa yeroo jennu maali? Gogiinsa garaa afaan meedikaalaatti constipation jennaani. Constipation jechuun immoo rakkina sagaraan namarraa bahu diduuti jechuudha. Kunis torbaanitti hogguu 3 gad sagaraa bahuudha jechuudha. Saniifuu namni tokko torbaanitti hogguu 3 gad yoo sagaraa fayyadamu ta'e gogiinsa garaa qabaa jenneeti hubanna jechuudha. Garuu wanni amma dubbanne kun qottiin gahaa miti jechuudha. Gogiinsa garaa adda baasanii yaaduudhaaf. Namoonni tokko sagaraan normaalumatti itti dhufte jechuudha. Torbaanitti guyyaa 3 olillee sagaraa seenuu malanii normaalumatti dhufte jechuudha sagaraan isaanii. Garuu sagaraan bahuuf hedduu rakkatan jechuudha. Yeroo mana fincaanii fayyadaman. Fakkeenyaaf qacoolotti muddaman sagaraan jabduu itti taate yookaan itti goggoydee sagaraan goggoyduu taate. Egaa sagaraa bahanillee fiilingii yookaan akka sagaraan san irraan dhumin itti dhagahama jechuudha. Yeroo shintibeetii irraa bahanis. Walumaa galatti sagaraan irraa bahuu diduu fi itti jabaachuu yeroo sagaraa fayyadaman muka fa'aa qabachuu yookaan harka fa'aa fayyadamanii harkaan ifirraa baasuudhaaf wanta jechuu fa'aadha jechuudha. Kun hundinuu gogiinsa garaa akkaataa itti namoonni adda addaa itti ibsatanidha jechuudha yeroo mana yaalaa dhufan. So gogiinsi garaa akkamitti uumama jennee yoo kan ilaallu ta'e normaalii yeroo nyaata nyaannu nyaanni keenya deemeeti esophagus dabaree stomach yookaan garaacha keenya keessa dhaqa jechuudha. Erga garaacha keessa dhaqee booda nyaanni ni daakama nutrientiin yookaan wanni qaama fayyadu absorb ta'a jechuudha. Qaama keenyaan xuuxama. Eega stomach yookaan garaacha bira dabaree booda karaa marrimaanii dhaqa jechuudha. Marrimaan xiqqaa keessa seenaa. Marrimaan xiqqaa keessattis bishaanii fi wanni garaagaraa hanqi takka irraa absorb ta'a jechuudha yookaan qaama keenyaan irraa xuuxama jechuudha. Eegas deemeeti karaa marrimaan guddaa dhaqa. Marrimaan guddaa gisee dhaqe immoo hanqa takka absorptionii ni jira jechuudha yookaan hanqa takka qaamni keenya bishaan yookaan waan fluidii ta'e keessaa xuuxa yookaan absorb godhe jechuudha. Absorb godhe osoo keessaan fiteen achiin gad dabaree sagaraadhaan nurraa ba'a jechuudha. Garuu namni gogiinsi garaatti jiru sagaraan walitti qabamtee jechuudha. Marrimaan guddaa keessatti walitti qabamtee heddummattee yeroo walitti qabamtee walirra guuramtu kana akkumaan isin hime marrimaan guddaa keessattis absorption yookaan bishaan irraa xuuxamu waan jiruuf achi keessatti bishaan hanqee qabu xuuxama jechuudha sagaraa san keessaa qaama keenyaan xuuxamee gugguudee jechuudha sagaraan san. Gisee gugguudee walitti qabamtee achi keessatti walirra guuramtee jabaatte jechuudha. Yeroo bishaan keessaa dhume akkasitti uumamte jechuudha. Yeroo san bahuudhaaf nama rakkiste jechuudha. Akkuma nama armaa walitti isin hime nama jabaatte bahuudhaaf nama rakkiste jechuudha. Akkanatti uumama gogiinsi garaa. So gogiinsa garaatti hojii mallattoon akka ulfina qaamaa hir'isuu, hir'ina dhiigaatii fi nyaata jibbisiisuu yoo jiraate kun akeekkachiisa kaansariiti jechuudha. Kaansarii koloniiti. Investigation yookaan mirmara fedha jechuudha kunis. Saniifuu wanni guddoon gogiinsa garaa irraa sodaannu kolonii kaansarii waan jedhaniin kana jechuudha yookaan kaansarii kolonii kana jechuudha mallattoo kana hojii qabaatee jiraate. So erga kana jenne gogiinsi garaa kun sababa maaliitiin namatti dhufa yookaan kooziin gogiinsi garaa itti nama dhufu kun maali waan jettu haalaallu. Gogiinsi garaa sababa hedduudhaan nama dhufa kanneen keessaa takkaffaan nyaata faayibarii qaban nyaachuu dhabuu yookaan xiqqeessuudha jechuudha. Nyaatonni faayibarii qaban kam akka ta'an viidiyoo tana gama dhumaattiin isin himaa saniifuu na waliin tura jechuudha. Takkaffaa sababa kanaaf jechuudha kan nama dhufu gogiinsi garaa. Lammaffaa bishaan gahaa dhuguu dhabuudha jechuudha.
Bishaan gahaa dhuguu dhabuunis gogiinsa garaatiif waan nama saaxilu jechuudha akkuma reefu dubbanne. Sadaffaan akkaataa nyaata itti nyaannuu fi yeroo nuti nyaata itti nyaannu sirrii ta'uu dhabuudha jechuudha. Afuraffaan sochii qaamaa godhuu dhabuudha yookaan yeroo baay'ee taa'uudha jechuudha. Sedentary lifestyle waan jennuun san kunis gogiinsa garaa waan nama fidu keessa. Shanaffaan yeroo sagaraan nu qabde hogguma nu qabde san baasuu dhabuudha jechuudha yookaan fitti qabuudha jechuudha sagaraa. Yeroo sagaraa fi qabnu akkuma reefu isinii marimaan keessatti ol deebi'ee bishaan hanqee keessa jiru keessa absorbitee jabaatte jechuudha sagaraan. Saniifuu sagaraa fi qabuunis waan gogiinsa garaa namatti fidu keessaa jechuudha. Jaaffaa wanni gogiinsa garaa namatti fidu keessaa umriidhaan guddachuu yookaan uummata gurguddaa irratti jechuudha. Kunis umriin guddachuun yookaan old age warri jaaniin kunis sababa gogiinsi garaa itti namatti dhufu keessaa jechuudha. Torbaffaan dhiphachuudha yookaan stress yookaan anxiety'nis waan gogiinsa garaa namatti fidu keessaa jechuudha. Saddeettaffaan immoo dhukkuboota tokko tokko kunis dhukkuboonni tokko tokkos gogiinsa garaa waan namatti fiduudha jechuudha. Fakkeenyaaf dhukkuba akka hemorrhoidii fa'aa, anal fissure fa'aa, anal fissure dhukkuba jedhaniin fa'aa kanneen dhukkuba gogiinsa garaa namatti fidan keessaa jechuudha. So gogiinsi garaa sababoota armaan olitti dubbanne kanaan namatti dhufa jechuudha. So erga kana jenne mallattoon gogiinsa garaa hoo maalii waan jedhu mee haala ilaallu jechuudha. So kumaan isinii mee namni gogiinsa garaa qabu mallattoon isaa guddoon sagaraan itti goggoguu fi itti jabaattee irraa bahuu diduudha jechuudha. So mallattoon guddoon nama gogiinsa garaa qabu kana jechuudha. Garuu kana cinatti mallattooleen biraatis ni jirti. Kunis dhukkubbii garaa keessaa dhufuun namatti baay'achuu, yeroo sagaraa ba'an dhukkubbiin jiraachuu, fedhii nyaataa dhabuu, ammas nyaanni namarraa dalaguu diduu fi kan biraatis jechuudha. Kanneen mallattoo namni gogiinsa garaa qabu agarsiisudha. Sooma egaa waa'ee gogiinsa garaatii fi akkaataa inni itti nama dhumuuf, akkaataa inni itti nama dhufuu fi mallattoo isaatii fi maalummaa isaa barree yoo gogiinsa garaa qaban yookaan namni gogiinsa garaa qabu mana keessatti maal godhee akka of gargaaruu danda'u haala ilaallu. Takkaffaa nyaata faayibarii qaban heddummeessinee nyaachuudha jechuudha. Nyaatonni faayibarii qaban kamii yoo kan jettan taate nyaatota akka baaqilaa, qamadii, birookoolii, avukaadoo, chiyaasiid, talbaa yookaan qoonxara jennuun san fi furuutii fi vijiteebilaa yookaan kuduraa fi muduraa heddummeessee nyaachuu qaba jechuudha. Nyaatonni namni armaan olitti isinii hundinuu nyaata faayibariidhaan miidhagan waan ta'eef kanneen qofa nyaatee sagaraa isaa laaffisuus ni danda'a jechuudha. Lammaffaan bishaan gahaa dhuguudha jechuudha. Bishaan gahaa dhuguu qaba jechuudha namni. Guyyatti leetira 2 dhuguu qaba jechuudha yookaan birciqoo 8 irraa ilaa 9 guyyatti dhuguu qaba jechuudha akka sagaraan isaa laaffattuuf. Sagaraa qofaaf illee osoo hin ta'in bishaan guyyaarra leetira 2 yookaan birciqoo 8 ilaa 9 dhuguun fayyaa keenya kan waliigalaatiif illee hedduu gaariidha jechuudha. Sadaffaan sochii qaamaa dalaguudha. Ogguyyuu bakka tokko taa'uu dhiisee miilaan deddeemuu sochii qaamaa lallaafaas dalaguu qaba jechuudha namni gogiinsi garaatti jiru. Afuraffaan immoo yeroo sagaraan nu qabde hoggaasuma sagaraa seennee fayyadamuudha jechuudha. Sagaraa ifi qabne yeroo biraa baanee sagaraa ogguyyuu ifi qabuu qabna jechuudha. Yeroo sagaraan nu qabde osoo yeroon kanneeniif hoggaasuma mana fincaanii fayyadamnee sagaraa san bahuu qabnaa jechuudha. So waan afreen kana yoo goone sagaraan nurraa bahuudhaaf nu rakkisu jechuudha. Kana malees kaastarooliis fayyadamuu ni dandeessanii kaastaroolii gogiinsa garaa waan itti yaallu keessaa jechuudha. Kaastarooliis dhuguu ni dandeessanii. Kana malees mana yaalaa gisee deetanis dawaa akka biisaakodaayil jaaneen isin hannanii kunis liqimsitanii fi yookaan sappoziitarii gama jalaatiin kan fudhatamu jechuudha. Leegzaatiiviidha. Dawaa leegzaatiiviiti yeroo dheeraadhaaf leegzaatiiviidhaan yookaan dawaalee kanaatiin konstipeeshinii yookaan gogiinsa garaa yaaluun hin gorfamu jechuudha. Sababni gogiinsi garaa akkuma reefuu isin jedhe mallattoolee akka ulfina qaamaa hir'isuu, aneemiyaa yookaan hir'ina dhiigaa fi fedhii nyaataa dhabamuu yookaan nyaata jibbisiisuu yoo qabaate gogiinsa garaatti hojii
yoo mallattooleen kun jiraate akeekkachiisa yookaan akeekkachiisa kaansariiti jechuudha yookaan kolonii kaansariiti jennaani. Kuni osoo yeroon kanniniif investigeeshina barbaada jechuudha. Mana yaalaa deemnee if yaaluu fi investigeeshina barbaada jechuudha osoo yeroo hin kanniniif. Saniifuu home remedy yookaan waan mana keessa qopheeffatan tabiraatis TikTok irratti galagisootiin jira. Viidiyoo namni miliyoona takka ol laaleetu jira. Asirrattis isin agarsiisa viidiyoo sana isintanii waan achi keessatti meesanis qopheeffataniif gargaaruu dandeessin jechuudha mana keessatti. Saniifuu gogiinsi garaa kana fakkaataa viidiyoo biraatiin akka walitti deebi'uu nagaan naatawaan isin jaa chaanala kanaaf yoo aaree taatan amma subscribe godhaa viidiyoo tanaas like fi share godhaa nagaan naatawaa.